Gibxi yeroo ture Israa'elii dubartii tokkittiitu yaadatamte. Utuu dubartiin sun yaadatamne ta'e Israa'el Gibxi ittafa. Eenyutu yaadatame? Haadha Musee. Musee daa'uudhaan mucaan ishee harkatti hafuudhaan Israa'el bilisa ba'e. Harka keetti ol kaasi. Yoo fudhatte ergaa keeti. Hin fudhattu taanaan siif rakkisaadha. Karaa ittiin beekne zarii kee keessaa tokko yaadatamteetta. Annaan dubartii dhabduudha. Dubartoonni mucaan godhannee aarsaa baasuudhaaf gara gaaraatti ol hin baane. Kanaaf Annaan cinqatii guddaa keessattuu jirtu Waaqayyo Annaa yaadate. Macaafni qulqulluu Waaqayyo Annaa maal godheedha? Maa ittaan jiran? Waaqayyo Annaa maal godhe jedha? Waaqayyo Annaa yaadateedha. Heloo! 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 Fudhattee galta fakkaata. Si yaadata Waaqayyo. Lama. Marrate jechuun hin barbaade miti. Hin barbaadeen fagoodha. Marrateen bakka waan hojjechuuf fedhe. Muka tokko marrate. Muka baay'ee keessaa muka kana marratadhe. Gabaa dhaqeen surree kana marratadhe. Isintu naa marrate natu marratate. Nan barbaade tun ta'e nan marratadhe. Nan barbaadeen yeexaffaa huna. Hin barbaade ni jedhamu waan badeedha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos namoota baay'ee barbaade. Sirmoo sirri miti. Garuu namoota baay'ee barbaade hin maradhe. Hin barbaade malee. Gin asirraa hin barbaade isa jedhamu dubbachuu barbaade. Namni nama Waaqayyo barbaadetu maratama. Ameen jedhaa yaakaati. Kana maatii keenya keessaa kana bakka isaan. Fakkeenyaaf niitiin Ayizaabii abbaan manaa Pheenxee. Algaan isaanii tokko alga bicha miti. Iji isaa ija isheeti miilli ishee miila isheeti. Isaan foon tokko jedha. Foon tokkorraa walakkaa maaliif barbaade Waaqayyo? Ninja. Ninja. Maaliif marate Waaqayyo? Lama. Warra duukaa jirtan. Siin hojjechuu waan barbaaduuf. Hin dhaga'amu ameen jedhaa ayyaati. Nama caammaa isaa quxurii malee ejjetu koomee dafee lafaan fuudhutti bu'a waan ta'eef. Namni quxurii isaatti hidhatu kun akka barbaade zallan. Akkasitti caammaa koo ergan beekee maaliif Waaqayyo anan duwwaa marate? Maaliif Waaqayyo ergaadha kun? Yoo kun hin raawwatu anas sobduudha. Ati maratamteetta. Yeroo maratamtu hojiifa maratame jedhaa ayyaati. Jedhaa ayyaakaati. Ati ciisi ati rafi malee hojiidhaaf barbaadame. Manaaf Waaqayyo maal naa godhe? Si barbaade Waaqayyo. Maal naa godhe si barbaade? Sin barbaade sin ajjeese hoo jedhe hoo? Sin barbaade sin ajjeese hoo jedhe hoo? Si ajjeesuun barbaade zawudee naan jedhe maal gootu? Si illeen duutan iyyuudha. Har'a si ajjeesuun barbaade yoo Waaqayyo jedhe maal gootam? Keeniyaatti baddaa? Eewu jala. Harka kee mirgaachi ol kaasi. Ergaan si qaba. Ati ofiddatti hin gungumin. Ati nama yaadatameedha. Maaliif jennaan Waaqayyo xiyyummaa kee barbaade. Beektonni gurguddoota waaman. Beektonni gurguddoota waaman. Waaqayyo garuu wallaalota waameedha. Warri gurguddootaa irraa beeta mangistii dhaqan. Hojii biiroo mootummaa hojjetaa jiru. Wallaalonni hojii Waaqaa hojjetaa jiru. Kana faayyaattu. Naa Waaqayyo nan jaallatu maal gidduu sanatti ijoollee bakakkaa maaliif bu'ee har'a kiiskoo kana eegar ilaaluun qaba. Harka kee achi ol kaasi. Inni dhumaa gara xiqsii kootti kan darbu. Namni barbaadame. Namni maratame nama yaadatame. Maal qabda? Seexanni naa siin jedhe har'a deebisaa sii kennu Waaqayyo nan qaba. Maal si godhe? Na barbaade. Iyyaa ameen jedhaa kaati. Maaliif nuyi waan barbaadnu hin argannu? Anama waan barbaadu baay'ee hin argannu. Hin argannu. Nan barbaada hin argadhu garuu. Utuu Waaqayyoon ta'e sikoondii ittiin fudhatu. Ajjeesuufis fayyuufis dafee harka ka'a. Ati maal addireenaa hin jettan nama ka. Naman ta'ee dhabe. Ergaan qaba. Ilaa dhaggeeffadhu. Mandaricha irratti, waldicha irratti, maatii sana keessa, waldaa sana keessa, waajjira sana keessa situ maratame. Ameen jedhaa ayyaa kaati.
Mee Luqaas boqonnaa tokko ilaalla waan torban kana ta'e. Dubartiin Maariyaam jedhamtu wayin obboleettii Maariyaam jedhamtu dubartii maseena miti. Dagimaalo maseena miti jedhe. Da'uu yuun keenya yeroon da'uu isheetiyyuu ganaadha sargii booda. Irra deebi'u sargii booda isheen ikkoo mucaa godhachuu miti jaarsayyuu jaalan argin jirti. Tarii macaafni cal jedha guyyaa sargii isaanii kaa'ameera I don't know hin beekan garuu kaadhimaa Yoosef jedha. Seerri warri Yihuudootaa immoo gadaa Oromoo durii fakkaata. Gadaa Oromoo duriitti durbi durbummaan beekamti dubartiin dubartiidha. Maariyaam hin maraxamtee kanaaf yaadatamte ergaan sii qaba. Maraxamtee taa hin yaadatamta. Quba ofitti qaba ani maraxameera jedha. Na hin yaadatamaa. Mistirri isaa isinii galeera waan Maariyaam maraxamteef durboota achi keessa jiru hundumaa keessa. Yoona kan akka koo afur dhashee biyya sanaan dhibattanii yaaddu. Mana hundumaan nanni Yesuus mana Maariyaam fadhaqe. Hin shakkin, hin xaraaxarin, hin sodaatin, inni si marate utuu si yaadatiin hafu. Intalli kun gaafa maraxamtu mormii kaafte. Intawanii waan natti himame kanaaf hin ta'u alaamaan qabaa kaayyoon qabaa mucaa baachuu hin danda'u ani durba dingiliidha himbii jennaan lakki ati ayyaana qabeettiidha. Ati abbaa qabdan jenne ati yaada qabdan jenne ati fira qabdan jenne ati ayyaana qabda. Nandola saatan taraaji'as mi ani ayyaana qaba jedhaa iyyaati. Silaa kanaafi ayyaana qabeettiidha. Kuni quuqubee ixaa miti kun beeraawii looterii miti jedhana maraxamuudha. Quuqubeen ixaadha ixaa sii bahe beeraawii looterii dilila hawaaj ergaan sii qaba ayyaana sirra jiraa barbaadamte. Sila waa dubbadheera Oromoon nama ayyaana qabu muuda. Sinittimu ayyaana nama qabu muuda. Qomoo isaa qoratee sanyii isaa qoratee zarii isaa qoratee muudamaaf ta'a kun jedha. Warri Yihuudootaas akkasuma. Jara kanaa wajjin firummaa wal keessaa hin dhabnu nuyi. Warra mana keessaniitoo yaa bareedaa bitate maal godhau yaa bareedaa qabu malee gooftaa bareedaa hin qabani. Obbolaan nuti wajjin dhalanneetu waan bareedaa argate waan barbaadu argatan malee waan hin banne hin qabani. Ofirraa kaasi billaa gungummii ofirraa kaasi sagalee har'aa kana fudhadhu ati maraxamtee yaadatamte. Maqaa gooftaa Yesuusiin fayyaa. Akka jette dubartiin kun Maariyaam yommusi garaan koo gooftaa kootti oqumaa dhiyeessaa afurri koo waaqayyoo koof hin ililcha. Inni gad deebitee garbittii isaatii yaadateera'u. Amma sa gooftaa qabutu boo'a inni gooftaan qabne ililchaa deema. Mana keessan keessaa mee si ishee pheenxee moo ijoollee Ahizaabii sanatu gammada. Yeroo hundumaa mataa cabsaan sirra jira. Garaa ciniinnaan sirra jira. Dudda nyaataan sirra jira. Jarri waayyuun taatu. Sababni isaa maal waamicha waan qabdu seexanii shiliingaan si waraanaa bura. Waamicha keenya jaallatu kwa ergaan si qaba. Seexana haxirii alatti abiddaan gubeera. Amin jira yaakaati. Kanaaf gaddeebitii garbittii isaa yaadateera hojjetteetu eega ammaa kaasee jette yoomi kaasee ammaa kaasee jedhaa jiran. An namoota hundumaa duratti maal godhatte? Ayyaana qabeetti namoota hundumaa duratti beektota duratti mangistiin pileeniidhaan Maariyaam irra marsu namoota hundumaa duratti adiif gurraacha biratti Maariyaam kolleejjiin baranne Maariyaam digiriin qabdu Maariyaam waayyuun qabdu
kaadhimaan ishee namicha xaawulaa soofuudha. Ergaan sii qaba. Yaadatamuun kee zariidhaanis miti, birriidhaanis miti, beekumsaanis miti, Kiristoosin siif haa ta'u. Namoonni kanaaf biddeen barbaadu malee, jireenya barbaadu malee, yaadatamuu mataa isaanii keessa hin jiru. Waan biddeen barbaannee biddeen hin nyaanneef nuun ta'u. Ergaan qaba. Takkaadhaa kaasee waan namaaf hin ta'intu siif ta'a. Fudhanne. Waan namni garaatti yaadin ankooteedha. Jedha yaati. Waan namni yaadin kan kooteedha. Takka amma ammaatti hin ta'in jira. Daqiiqaa tokko keessatti bishaan daadhii ta'e. Sekoondii keessatti. Takka ergaan akkasii namaaf hin raawwanne. Ergaan raawwate baay'ee jira. Takka bishaan daadhii hin taane. Waan takkaan ta'intu ta'e. Namoonni bishaan buusanii gaanitti naqan baay'ee dinqisiifatan. Warri sun illee mistira isaa beeku. Warri daadhii dhuganii maali waan akkanaa jedhan. Warri maali kun jedhani. Waan akkasii takka ergaan sii qaba. Ani garbicha Waaqayyooti. Afaan Waaqayyoo ta'e sitti hima. Waan namoota wal gaafachiisu sii raawwatama. Mee nama cina kee jiruun hin gaddii waa darbeeraadhi. Hawaach gaaffii namatti ta'a kana booda jireenyi kee. Hawaach kana booda ba'uuf galuun kee gaaffii namatti ta'a. Akka jedhanii sargii kamiyyuu dhaqanii akka guyyaa gaafa siin argineedhan. Gaafa si yaadatu inni dhumaa arrabsituu sirraa kaasa. Bakka jiraattu maratin waan dubbattu maratan. Wanta ati dubbattu gaarii taanaan bakka ati jiraattu gaarii sii ta'a. Namoota kana jees waan dubbatu ijoolleen waan dubbannu maratannee jennaan bakka kamiyyuu hin keenya. Hayyallaan iyyuu dirreedha. Waan dubbattu eeggan. Waa itti dubbattu maratamee jennaan Waaqa jiraataa ta dhugaadha. Walanciitiin finfinneedha. Waan nuti dubbannu gin maratamaa ta'utu qaba. Ameen jedhaa yaakaati. Aggaar Abrahaami mucaan siida'an jenne. Fikira liyaas jecha. Yaadatamuu isa dhugaa Waaqayyo har'a yaadatamta. Har'a kaasee jedhaa yaati. Isa dhugaa yaadatama jedha. Waaqayyotu fuudhee harka kee keessa sii kaa'a. Idoonii paantuura saakii faatoo shaapaatii kilaafiidiyaas. Isa dhumaa Waaqayyoo yaadatamta jedha. Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 25. Isheen kunoo hojjetoonni gooftaa amma gara booddeetti na yaadatan. Namoota gidduuttis ceephaan irra ture narraa fageessan gara booddeetti na qafeetaan as waggadu. Ceephaan narraa ka'e. Yaadatamtee jennaani warri si ceephaan hundumtu irdaataa gargaarsa gara kee dhufu. Garuu hangamni maratamuu yaadatamu. Barbaadamuu sinitti meera. Maratamuuf barbaadamuun tokko miti. Narkaa fudhachuu iddu malee garaa keessa hin dhabe malee ayyaanuma kana asitti wanti ati ilaaltee gammadu ta'eera.